Gareen yaala hatattamaa waldaa hakiimota Oromiyaa ammas yeroo sadaffaaf tajaajila yaalaa ariifachiisaa kennuuf gara lixa Oromiyaatti imala taasisuu beeksise. Waldhabdee fi jeequmsa Oromiyaa keessatti deemaa jiruun lammiileen nagaa gaaga'ama guddaa keessa waan jiruuf garaagarummaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu jiru mariidhaan hiikuun dirqama akka ta'e ollaan ibse. Magaalaa Jimmaatti yakki hannaa fi saamichaa nama hadoochuun raawwatamu babal'achuu hordofee hawaasa naannichaatti yaaddoo guddaa ta'aa jiraachuun himame. Haromaayaatti mana barumsaa bu'uura boruu daa'immanii maqaa qabsaa fi artiistii Usmaayyoo Muusaatiin ijaaramaa ture eebbifamee jira. Hospitaala Al-Shifaa weeraruun yakka dhala namaarratti raawwachuu akka ta'e Hamaas ibse. Atileet Tigist Asaffaan filannoo badhaasa waggaa kana atileetii cimtuu marsaa xumuraaf geessee jirti. Sadaasa 15 bara 2023 kunneen hangafoota oduu keenya har'aati bal'ina isaa waliin turtii gaarii qabaadha. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 oduudhaaf jennee qindeeffannee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Oduudhaa kan isin dhageessisu an Gammachiis Magarsaati. Oduu keenya jalqabaatiin gareen yaala hatattamaa waldaa hakiimota Oromiyaa ammas yeroo sadaffaadhaaf tajaajila yaala ariifachiisaa kennuudhaaf gara lixa Oromiyaatti imala taasisee jiraachuun gabaafame. Waldaan hakiimota Oromiyaa weerara dhibee busaa hawaasa keenya keessumaa lixa Oromiyaatti miidhaa qaqqabsiisaa jiruuf dhaabbilee namoomaa biyya keessaaf alaa akkasumas hawaasa garaagaraa waliin ta'uudhaan birmannaa taasisuudhaan imala sadaffaa gara lixa Oromiyaatti taasisee jira. Guutuu gabaasichaatiif Hawwii Mahmud. Gareen yaala hatattamaa waldaa hakiimota Oromiyaa ammas yeroo sadaffaaf yaala hatattamaa ariifachiisaa kennuuf gara lixa Oromiyaatti imala taasisee jiraachuu beeksise. Waldaan hakiimota Oromiyaa weerara dhibee busaa hawaasa keenya keessumaa lixa Oromiyaatti miidhaa cimaa qaqqabsiisaa jiruuf dhaabbilee namoomaa biyya keessaa fi alaa akkasumas hawaasa Oromoo biyya garaagaraa jiran waliin ta'uun birmannaa ogummaa taasisuu irratti kan argamu ammas yeroo sadaffaaf garee yaala hatattamaa gara lixa Oromiyaa beegii qondaalaa fi hawaa galaanitti bobbaasee jira. Ergama kana milkeessuu keessatti deeggarsa maallaqaa waldaan ogeessota fayyaa Oromoo idil addunyaa waldaan wabii maccaa hawaasni Oromoo biyya Kaalifoorniyaa kaabaa hawaasni Oromoo biyya Jarman magaalaa Düsseldorf biyoomedikaal injineeringi deeggarsa taasisanii jiraachuu ibsaniiru. Waldaan hakiimota Oromiyaa dhaabbilee fi namoota deeggarsa taasisan yoo galateeffatan miseensotaa fi deeggartoota waldaa keenyaa taasistaniif kabajaa fi dinqisiifannaa guddaa isiniif qabna jechuun kutannoo of kenneen dugda baasu jechuun dubbataniiru. Gareen kun yeroo lammaffaaf yeroo dhiyootti gara godina Wallagga Lixaatti imaluun naannoowwan weerarri dhibee busaa itti hammaatetti tajaajila yaalaa kennaa turuun isaanii ni yaadatama. Gareen kun marsaa lammaffaa keessatti dhiyeessii yaalaaf barbaachisan kan dhaabbanni fayyaa addunyaa Itoophiyaa arjoome qabachuun akka deemanis gabaasanii turan. Gareen yaala hatattamaa kun buufata fayyaa Karmaa Gunfii Kobor Begii fi Qondaalaatti deeggarsa taasisaa kan turan yoo ta'u dhaabbanni World Vision deeggarsa dhiyeessii geejjibaa taasisuu isaa fi deeggarsaalee kanneen biroo gabaasanii turan. Kana malees godinaalee Oromiyaa bakkoota rakkoon wal fakkaatan jiran hunda bifa danda'aniin qaqqabuun lubbuu hawaasaa bararaa jiraachuun ni beekama. Waldaan hakiimota Oromiyaa kun godinaalee lixa Oromiyaatiin alattis godina Gujii lixaa fi Booranattis uummata sababa hongeetiin wal qabatee miidhaaf saaxilameef qaqqabanii jiraachuu waldaan kun beeksisee jira. Gargaarsa namoomaa waldaan hakiimota Oromiyaa garee yaala hatattamaa erguun taasisaa turee fi ammas itti jiru gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Oduu keenya itti aanuun waldhabdeef jeequmsa Oromiyaa keessatti deemaa jiruun lammiileen nagaan gaagama guddaa keessa waan jiraniif garaagarummaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu jiru mariidhaan hiikuun dirqama akka ta'e ollaan ibsee jira. Marii nageenyaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaatti taasifamaa jiru ilaalchisuudhaan ibsa kan baase ollaan jeequmsa Oromiyaa keessatti itti fufee jiruun namoota nagaaf qulqullootaan miidhamtoota jalqabaa waan ta'aniif mariin eegalame kanaan waliigaltee gaarii akka mallatteessan abdii qabaachuu ibsee jira. Daraartuu Shaamii guutuu gabaasichaa qabdi. Waldhabdee fi jeequmsa Oromiyaa keessatti adeemaa jiru lammiileen nagaa gaagama guddaa keessa waan jiruuf garaagarummaan qaamolee mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduu jiru mariidhaan hiikuun dirqama akka ta'e dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu ollaan ibsee jira. Marii nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti Taanzaaniyaa keessatti taasifamaa jiru ilaalchisuudhaan ibsa kan baase ollaan jeequmsa Oromiyaa keessatti itti fufee jiruun namoota nagaa fi qulqullootaan miidhamtoota jalqabaa waan ta'aniif mariin eegalame kun waltahiinsaan akka xumuramu abdii qabaachuu ibsee jira. Sabni Oromoo guutuu biyyattii keessatti waan rakkachaa jiruuf rakkoowwan jeequmsi akka itti fufan taasisan kamuu ammatti furmaata argachuu dhabee jeequmsi itti fufa taanaan balaa guddaa akka fiduu danda'u cimsinee amannaas jedhe.
Itti dabaluunis ollaan waggoottan dabran keessumattuu waggoota afurii asitti humnoota mootummaatiin garee hidhattoota naannoo Amaaraa warreen milishoota faannoo fi akkasumas gareewwan wal dhabdee keessa jiran hundaan siviilota irratti ajjeechaa fi sarbiinsi mirga namoomaa seeraan alaa raawwatamaa akka tures yaadachiisan. Ollaan gama isaatiin mariin nagaa taasifamuu akka qabu waggoottan sadan dabraniif gaafachaa akka ture ibsu sadaasa 13 bara 2023 boordiin isaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromootiif xalayaa barreessuu isaas yaadachiisee jira. Itti dabaluunis dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu ollaan hawaasni dippiloomaasii gareewwan lamaan wal waraanaa jiran akka walitti fidanii mari'achiisan gaafachaa turuu isaas eeree jira. Hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo fedhii nageenyaaf qaban agarsiisuudhaan marii kana irratti hirmaachuu isaaniitiif kan galateeffate ollaan gareewwan maricha irratti qooda fudhatan waliigaltee gaarii akka mallatteessanis abdii qabaachuu ibsee jira. Itti dabaluunis fuula durattis marii nageenyaa waliigalaa irratti ollaa dabalatee dhaabbileen mirga namoomaa falman akkasumas paartiileen siyaasaa biroo akka irratti hirmaatan ollaan gaafatee jira. Mariin nageenyaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti magaalaa Taanzaaniyaa Dar es Salaam keessatti torbee dabre irraa eegaluu isaa ibsa waboo waabeeffachuun kan gabaase maddi oduu Reuters marii kana ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa ammatti ibsa yookiin deebii akka hin kennines beeksisee jira. Magaalaa Jimmaatti yakkii hannaaf saamicha nama hadoochuun raawwatamu babal'achuu hordofee hawaasni naannichaa yaaddoo guddaaf saaxilamuu himatan. Haalli kun ba'aaf gala jiraattota naannichaatti sodaa guddaa kan uume ta'uu fi qaamoleen nageenya magaalattii gama isaaniitiin yakkamtoota seeratti dhiyeessuuf hojjechaa jiraachuu BBC'tti himanii jiru. Ayyaantu Abdii dabalata qabdi. Gochaaleen hannaa fi saamichaa namoota adoochuun raawwataman keessattuu magaalota gurguddoo keessatti irra deddeebiidhaan yeroo mudatu ni dhaga'ama. Magaalaan Jimmaas magaalota rakkoon kun keessatti mul'atu keessaa tokko akka taate odeeffannoon qajeelcha poolisii magaalaa Jimmaarraa argame ni mul'isa. Yakki kun tajaajila hawaasummaa kan kennan fakkeessuun kan raawwatamu yoo ta'u, haalli kun bahaa fi gala jiraattota naannichaa irratti sodaa guddaa kan uume ta'uu jiraattonni himaniiru. Ittaanaan Koomaandara Gazzaahiny Awgaachoo itti gaafatamaa kutaa koominikeeshinii fi miidiyaa qajeelcha poolisii magaalaa Jimmaa yommuu ta'an gochi kun yaaddoo guddaa hawaasa magaalattiitti ta'uu BBC'tti himaniiru. Ummatichi qabeenya dhuunfaasaa qabatee manaa bahuu hin dandeenye taanaan yaaddoo guddaadha jedhan. Saamicha namoota adoochuun raawwatamu ilaalchisee akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 keessa eeruu baay'ee fudhachaa akka turan kan himan itti aanaan Koomaandaraa Gazzaahiny eeruu poolisiin bira gahuun alattis dhimmicha hawaasa keessa bal'inaan kan odeeffamu ta'uu isaatiin yaaddoo hawaasaa akka ta'e dubbatu. Yakka hannaa fi saamichaa namoota adoochuun raawwatamuu fi yaaddoo hawaasatti ta'e hambisuuf hojiileen hojjetamaa jiraachuu itti aanaan Koomaandara Gazzaahiny himaniiru. Sochii isaanii hambisuu fi yaaddoo uummatatti ta'uurraa buusuuf uummata waliin taanee qindoominaan hojjechaa jirra jedhan. Haaluma kanaan qajeelchi poolisii magaalaa Jimmaa akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsa bara 2015 namoota gocha nama adoochuu sammuu irratti bobba'an 3 to'annoo jala oolchee adeemsa seeraatiin akka adabaman taasisuus dubbatam. Namoonni 3 kunneen to'atamuu kan danda'anis eeruu konkolaataa abbaa miila 3tiin fayyadamuun yakka nama adoochuun qabeenya namaa saamuu raawwataa jiru jedhu erga argatanii booda hordoffii taasisaniin akka ta'e BBC'tti himaniiru. Yakki kun kan raawwatamu karaa tajaajila geejjibaa kan kennan fakkeessuun namoota konkolaataa abbaa miilaa 3 keessa erga seensisanii booda isaan adoochuun qabeenya isaanii kan ittiin saamanidha. Namoota 3 qabne kana ragaa irratti barbaanne ragaadhaan qulqulleessine baatii onkololeessa darbe manni murtii olaanaa godina Jimmaa hidhaa waggaa 2 hanga waggaa 4 irratti murteessee jira jedhan. Poolisiin namoota gocha akkanaa irratti hirmaatan to'achuu fi seeratti dhiyeessuu akka itti fufu kan himan itti aanaan Koomaandaraa Gazzaahiny jiraattonni magaalattiis of eeggannoo akka taasisanii fi gochaalee shakkisiisoo yommuu arganis qaamolee nageenyaatiif eeruu kennuun akka tumsan dhaamaniiru. Haromayaatti manni barumsaa bu'uura boruu daa'immanii maqaa qabsaa fi artiist Usmaayyoo Muusaatiin ijaaramee eebbifamee jira. Manni barnootaa bu'uura boruu daa'immanii artiist Usmaayyoo Muusaa kun deeggarsa uummataatiin kutaa magaalaa Maayaa Araddaa Tuujii Gabbisaatti kan ijaarame yoo ta'u, bakka hooggantoonni mootummaa, abbootiin gadaa, abbootiin amantii, hawaasni, jaarsoleen biyyaa fi maatiin qabsaa Usmaayyoo Muusaa dabalatee keessummoonni kabajaa argamanitti haala ho'aa ta'een eebbifamee jira. Walitti qabduun faawundeeshinii Usmaayyoo Muusaa artiist Saartuu Usmaayyoos kan argamtu yoo taatu sirna eebba mana barumsichaa irrattis hojiileen baruuf barsiisuu jalqabee kan jiru ta'uun isaa ifoomee jira. Manni barnootaa bu'uura boruu daa'immanii Usmaayyoo Muusaa gama fuulduraatti mana barumsaa oolmaa daa'immanii qofatti daangeffamee hafu osoo hin taane mooraa barumsaarraa hanga mana barumsaa sadarkaa tokkoffaaf sadarkaa lammaffaatti kan guddatu ta'uunis ibsamee jira.
Ejensiin gargaarsa Ameerikaa USAID baatii dhufurraa eegaluudhaan Itoophiyaatti gargaarsa nyaataa addaan kutee ture guutummaatti deebisee kan jalqabu ta'uu beeksisee jira. Ameerikaan deeggarsa nyaataa Itoophiyaaf gootu baatii waxabajjii keessa sababa deeggarsi namoota rakkataniif ergamu hatamaa jiru jetteef addaan kuttee akka turtes ni yaadatama. Mahadi Abdul Basit dabalata qaba. Ejensiin gargaarsa Ameerikaa USAID ji'a dhufuu irraa eegaluudhaan Itoophiyaatti gargaarsa nyaataa addaan kutee ture guutummaatti deebisee kan jalqabu ta'uu beeksise. Ameerikaan deeggarsa nyaataa Itoophiyaaf gootu baatii waxabajjii keessa sababa deeggarsi namoota rakkataniif yaadamee ture hatamee jira jetteef addaan kutuun ishee ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa murtoon kun lammiilee biyyattii deeggarsa namoota barbaadan irratti dhiibbaa olaanaa akka qabaatu ibsee ture. Ejensiin gargaarsa namoomaa Ameerikaa USAID kaleessa rakkoon mudate erga qoratamee hubatamee booda gargaarsa namoomaa akka guutummaatti deebisuuf deemu Reuters gabaasee jira. Rakkoon nyaataa Itoophiyaa waggoota dhiyoo asitti sababa waraana kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay fi hongee hamaa gaanfa Afrikaa waggoota kurnan darban keessatti mudatee hin beekne mul'ateen hammaatee jira. Ejensiin gargaarsaa USAID gargaarsa kana guutumaan guututti ji'a dhufuu irraa eegaluudhaan jalqabuuf akka deemu ibsee jira. Dhaabbanni gargaarsaa kun dhiyeessii gargaarsaa akka eegaluuf kan murteesse baqattoota biyyoota ollaa irraa dhufanii fi biyyattii keessatti kooluu gaafataniif mootummaan Itoophiyaa gargaarsa geejjibaa kuusuu fi raabsuu keessatti hirmaannaa tokkollee akka hin qabaanne waliigaltee irra erga gaameen booda akka ta'e dubbii himaa USAID waabeffachuun Reuters gabaasee jira. Hospitaala Al-Shifaa weeraruun yakka dhala namaa irratti raawwachuu akka ta'e Hamaas ibsee jira. Miidiyaan mootummaa Hamaas ibsa baaseen Israa'el hospitaala Gaazaa Al-Shifaa weeraruun yakka waraanaa, yakka safuu cabsuu fi yakka dhala namaa irratti raawwatame jechuudhaan ibsee jira. Daraartuu Shaamii guutuu gabaasichaa qabdi. Hospitaala Al-Shifaa weeraruun yakka dhala namaa irratti raawwachuu akka ta'e Hamaas ibse. Miidiyaan mootummaa Hamaas ibsa baaseen Israa'el hospitaala Gaazaa Al-Shifaa weeraruun yakka waraanaa, yakka safuu cabsuu fi yakka dhala namaa irratti raawwatamedha jedhe. Halkan yeroo haleellaa Israa'eliin hospitaalli kun weeraramutti dhukkubsattoonni, hojjettoonni fayyaa fi namoonni nagaa buqqaan achi keessa jiraachuus ibsee jira. Israa'el gama isiitiin irra deddeebiin hospitaalichi Hamaasiif akka buufataatti akka tajaajiluu fi gartuun kun buufata opereeshinii Al-Shifaa jalatti awwaalame qabaa jechuun falmiti. Kana malees kibxata deengaddaa USA yeroo jalqabaaf Hamaasii fi gartuun Islaamummaa jihaad Falastiin wirtuu ajajaa fi to'annoo Al-Shifaa jala akka qaban dhaabbanni basaasa isaa mirkaneessu ibsee ture. Haa ta'u malee Hamaas itti fufiinsaan himata kana haaluun ibsi wal fakkaataa White Houseen kenname kun akka Israa'el hospitaalicha irratti haleellaa gaggeessituuf eeyyama kan kennedha jedhe. Ameerikaanis waa'ee sochii waraana Al-Shifaa irratti yaada jalqabaa kenniteen hospitaala namoonni nagaa dhukaasa jidduutti miidhamuu malan keessatti dhukaasa arguu hin barbaadu jettee turte. Gama biraatiin akka dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhutti hospitaalota guutumaa Gaazaa keessa jiran keessaa walakkaa ol 36 keessaa 22 sababa hanqina bobaa, nageenya dhabuu fi haleellaa irra ga'een tajaajila dhaabuu beeksise. Akka waraanni Israa'el gaafatetti hospitaalota keessaa nama baasuun hospitaalonni kibbaa keessa jiran dhukkubsattoota dabalataa fudhachuu waan hin dandeenyeef namoota tokkoof murtee du'aa ta'uu danda'a jechuun WHO'n gabaasee jira. Israa'el Gaazaa haleeluu kan eegalte Hamaas onkololeessa 7 bara 2023 erga haleellaa gaggeessuun namoonni 1,200 ajjeefamanii 200 ol butamaniin boodaadha. Haleellaa Israa'el Gaazaa keessatti gaggeessaa jirtuun namoonni 10,000 ol ajjeefamuu fi isaan keessaa 4,500 ol ammoo ijoollee ta'uu isaa ministeerri fayyaa Gaazaa ibsee jira. Oduu keenya xumuraatiin Atileet Tigist Asaffaa filannoo badhaasa waggaa kanaa atileetii cimtuu marsaa xumuraaf geessee jirti. Fiigicha maraatoonii riikardii addunyaa kan fooyyessite Atileet Tigist Asaffaa kaadhimamtoota filannoo badhaasa waggaa atileetii cimtuu marsaa xumuraaf geessetti makamtee jirti. Guutuu gabaasichaatiif qombii qadaabo. Atileet Tigist Asaffaa filannoo badhaasa waggaa kanaa atileetii cimtuu marsaa xumuraaf geessee jirti. Fiigicha maraatoonii riikardii addunyaa kan fooyyessite atileet Tigist Asaffaan kaadhimamtoota filannoo badhaasa waggaa atileetii cimtuu marsaa xumuraaf geessetti makamtee jirti. Federeeshiniin waldaa atileetiksii addunyaa atileetota 5 marsaa xumuraaf ga'an ifa gochuudhaan beeksisee jira. Atileet Tigist Asaffaa atileetiin Neezerlaandii Feem Koobool kan Jamaayikaa Sheerikaa Jaaksan kan Keeniyaa Faayis Kiipiyoogenii fi atileetiin Veenzuulaa Yiiriin Maarooyaas kaadhimamtoota xumuraaf ga'an ta'uu ragaan atileetiksii addunyaa irraa argame mul'isee jira.
badhaasa atleetii cimtuu fi cimaa waggaa kanaa torbee dhufu keessa akka ifoomus himamee jira. Kana dura Itoophiyaa irraa atleet Masarat Daffaarii fi Ganzabee Dibamaan badhaasicha injifatanii turan. Gama kaaniin taphni gulaalii chaampiyoona biyyoota Awurooppaa galgala kana irraa eegaluudhaan ni gaggeeffama. Galgala kana taphni Israa'elii fi Switzerland gidduutti gaggeeffamu sa'aatii 4 fi daqiiqaa 45 irraa eegaluudhaan gaggeeffama. Bor galgala immoo taphoonni 9 biyyoota 18 gidduutti magaalaa garaagaraatti ni adeemsifamu. Taphni gulaalii geeba addunyaa dubartootaa kan biyyoota Afrikaas galgaluma kana gaggeeffama. Tapha kanaan biyyi Itoophiyaa Siraaliyoon wajjin akka falmattus himamee jira. Taphichi akka biyyaatti halkan keessa sa'aatii 4tti akka eegalu Biisooker dubbisee jira. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduudhaaf jennee qindeeffannee kana nan gammaa turan oduu isin dhageessisuun kan isin wajjin turan gammachiis magarsaa ogeessa kaameraaf teeknikaa saayibee daawunaa waliin ture qophiileen Oromiyaa 11 kanneen afanitti fufuu gama kiyyaan nagaan tura.